saganteeffadhu si galee hangafa kabajummaaf namummaa kee fi obbolummaa kee kabajaan gatii haasa'uu fi baay'ee sitti deddeebisuun barbaadu si galee raaddoo. So qabxii sii kaasuuf qabu qabxii gara kanaatti na fide sii kaasee nuni isa booda carraa bal'aa sii kenna. Na ibsuu dandeessaa, na gaafachuu dandeessaa, waliin mormuu dandeenya. Mata duree tokkorra dhaabannee jalaa finnee dabarree jalaa finnee dabarree jalaa fixuu dandeenya jechuudha. Yoo baay'ate qabxii sadii qofa irratti dubbanna. Tokko dhimma sillaaseen falaasama namaa fi jecha macaafa qulqulluu akka hin taanee fi jecha waaqayyoo akka hin taane, jecha Yesuus akka hin taane, jecha Baayibilii akka hin taane waan nu hubadheef gara amantii Islaamaa dhaqe. Tokko lammaffaan immoo kitaabni ani itti amanaa turee fi an amantii sana hordofee kitaaba ani beezikii godhadhee socho'aa ture amantiin kun sirriidha hordofi. Rabbii si eeyyame hordofi. Kennaa rabbiitii hordofi. Yookiin immoo amantiin kun amantii macaafaan confirmation ta'eedha hordofi kan jedhu kitaaba sana irratti gatii hin barreeffamneef yookiin immoo maqaan amantii ani hordofu sanaa macaafa qulqulluu wajjin quba gatii waliin qabneef yookiin immoo confirmationii gatii hin qabneef amantiin sun bitaanatti galee jechuudha. Inni sadaffaaf inni dhuma waa'ee waaqummaa Yesuus seera uumamaatii ka'ee hanga mul'ata Yohaannisitti waan naa hubatamuu dideef waan naa galuu dideef yookiin immoo baay'ee bitaa gatii natti galeef kompleeksii gatii ta'eef asiin hidhee asiin gatii hiikuuf asiin xaxee asiin gatii furuuf waansa naa hubatamuu gatii dadhabeef waa'ee waaqummaa Yesuus kana hubachuun dadhabee kanaaf dhaabadhee Yesuus waaqadha jedhee gatii lallabuu dadhabeef gara amantii Islaamaa kanattiin shiifti godhe jechuudha jireenya koo kana. Kanaafiyyuu yoo barbaachisaa ta'ee namoota wajjin tajaajilaa ture baqachuurraan kan ka'e yeroo dubbisuu argadhee yeroo ilaaluu argadhee yeroo qorachuu yeroo gaafachuun argadhee utuun dubbisuu immoo dhimma sillaasee dhimma amantiin ani hordofaa ture macaafa qulqulluu keessa jiraachuu dhiisuusaa yookiin immoo amantiin kun sirriidha hordofaa macaafni qulqulluu jechuu dhiisuusaa sadaffaa waa'een waaqummaa Yesuus kompleeksiif hidhe hiikaa gatii ta'eef gara amantii Islaamaa kanaattiin shiifti godhee kana sadanirraa yoo haasofne gaariidha. Waa'ee sillaaseetti yoo naa deebite ammas hin dhaggeeffadha. Tole, baay'ee gadi buutanii jirtu. Sheeriin keessaniif taaphiin keessan baay'ee dadhabaadha. Abdoo. Konnekshin. Wayyoo. Ajajime konnekshinii addoo as ajaji. Adhufu ajajime ajaji. Callee baasi. Gaafan jalqabu didaa illee dhuma rasiinima incufu dhiisaa dhugaa ajaji as ajaji gaa qilleensa neetworkii qabu qodaa dammaa qodaa farsootti bishaan qodaa farsootti naqani in ajaju akkas jedha koomentiin cufu dhiisaa mikinaatu namni waan barbaade haasaa waan ta'eef dhiisaa siin quba kan argaartu mini qubni kun shanan wal qixa miti ilmi namaa namni hundumtuu wal qixa miti waan ta'eef koomentiin cufutti bashannanaa. Abdoo akkastu jira. Gemmiin jijjiirameef waxiin hin bilchaattu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Amantii jijjiiraniif beekumsi namaan dhufu. Barsiisaa baay'oolojii biraati waa'ee keemistiriin bartu. Haa ta'u garuu kallattii deebii keetti yoon sii deeme waa'ee sillaaseetu mataa sirraa dhufee si dhukkubse jechuudha. Waa'ee sillaaseetu mataa si dhukkubse. Isa dura garuu gaaffin ati na gaafatte tokkoffaan tajaajiltoota warra wajjin tajaajilaa tureerraatiin minaamin kan jedhu sababa. Namichi sangaa hatee maaliif sangaa hattee gaafattiin jedhanii lakkaan sangaan anni lilmoona ta'e yoo jedhe lamaan saayyuu yakka. Lamaan saayyuu yakka. Sangaa hate malee lilmoona anne waan ta'eef. Akkas jechuun maal jechuudha? Nuun
lubbuu waaqayyo nu keessa kaa'e kana wabii yookaan immoo abukaattoo yookaan immoo bakka bu'iinsa wukilinnaa kan jedhu sanaa raajota harkaa qabna miti lubbuu keenya. Tokko waaqayyo harkaa qabna, lammaffaan Yesuus harkaa qabna, sadaffaan ofii keenya harkaa qabna. Akkas jechuun maal jechuudha? Waaqayyo siinii sumatti kenne akka maal gootuuf akka of kunuunsitu, akka of eegdu, akka of qabdu, akka of sirreessituuf waaqayyo abdii dhumatti kenna. Ati obboleessa koo waan taateef uffata bitee sitti nuffisu yoo dhabde malee. Obboleessa koo waan taateefi wanta ati barbaaddu kana si barbaachise dhaqeen fidu yoo humna kee ol ta'e malee. Lubbuun keenya nu harka jira malee raajota harka jira miti. Akkana sagaleen waaqayyoo. Sagaleen kun dhaga'ama? Yaa. Isin eedha Israa'elotaan hundee keessanii raajota irratti wanta ijaarrattaniif waaqayyo irraa ammoo waan deebitaniif dheekkamsi waaqayyo raajota keessanii fi isinitti dhufeedha. Tokko akkas jechuun maal jechuudha? Abdiin hundeen isaa raajii keessa jira taanaan yookaan tajaajiltoota keessa jira taanaanii gaafa tajaajila addisuun waaqayyo biraa galuu galaa jechuudha. Tokko. Lammaffaan nuun gaafa garaa haadha keenyaa keessaatii baane Iyesuus Kiristoosiin ilaalaa guddanne malee tajaajiltoota ilaalaa guddanne miti. Maatii keenya keessaa kaanee ijoollee daa'ima waggaa 4-5 taanee faazeriin jilbeenfatee gaafa nu kadhataa ture nu barsiisaa ture kana nutti hin himne. Abbaan keenyas tajaajilaadha. Macaafa qulqulluu nu qorachiisee nu guddisaa ture. Nun Kiristoositti akka Phaawulos isa mataa isinii ta'ee gara Kiristoositti asii ol guddadhaadha malee isa mataa isinii ta'ee gara raajotaatti ol guddadhaa hin jedhu. Qoy deebiinsii deebisa. Amman dheeradhu koomeetirii koo yoo harkiftee lafa mataan koo ga'ee dhaabatu yoo barteedha kanatti amman dheeradhu lakkoofsa koo naa beektu. Deebii koos immoo kanatti baruu dandeessu yoo xumura sanaa dhaggeeffatte. Lallabiin ka lallaba. Rakkoon qabu. Isan nan lallaba. Garuu inni guddaan waa'ee Sillaasee haasofteetta miti walumaa gala waa'ee tajaajiltoota keessaa ba'i. Kan si ijaaru kan si baatu tajaajiltoota miti waanta ta'eef. Tokko lubbuu kee jannata kan oolchus abidda bara baraa kan oolchus tajaajiltoota miti waanta ta'eef. Isaan waa'ee isaanii iyyuu beekan waa'ee kee miti. Tokko lammaffaan waa'ee Sillaaseeti. Kanati kaafte waa'ee Sillaaseen naa galuu dideetti sii gallaan immoo barsiisaa turte. Akkas jechuun sin beekaa ijoolleen asirra jiran si beeku yoo xiqqaate gurmuu ijoollee 100 walitti qabdee barsiisaa turteetta. Onlaayinii lafarratti kuwaarota hedduu konfireensii hedduu gaafa dhattee barsiisaa turteetta. Waa'ee Sillaasees dogoggorati barsiiste kanaaf dhiigni namoota ammayyuu harka keerraa kana barbaadamaa jechuudha karaa kan biraa. Ajjeesteettaa jechuudha karaa kan biraa. Waan obboleessa koo taateef sitti himu sila walii galleerraa dhugaaf dubbannaa obbolummaa immoo booda deeffanna wallollee yoo ta'e illee. Inni lammaffaanii waan si gaafadha. Waa'ee macaafa qulqulluu waa'ee Sillaasee. Waa'ee Sillaasee kanan si deebisuu barbaadu uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 26 akkas jedhe goofta waaqayyotu. Akkas jedhe nan dubbiseen itti fufaa. Akkane sin jaalladha shisuutuma deensitti himaa. Akka halagaatti sitti naasa'u. Kana booddee waaqayyo jedhe waamicha kana waaqayyotu godhaa jira. Kottaa jedhe namoota baay'ee argisiisa. Akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis immoo nama hin uumnaa jedhe. Tokko isaan qurxummii galaana irratti simbiraa fi allaattii irratti dheetu aaboo akka qabaatan dubbata. Iddoo kanatti eenyuun waamne Sillaasee sasiin galle sana waame. Eenyutu waaqa abbaatu. Eenyuun Sillaasee kan jennu kun isa lafee qabu miti. Isa foon qabus miti. Isa taa'ee buddeen nyaatu miti. Isa hafuuraan hojjetu jiraataa isa ta'edha. Tokkoffaan eenyuuni waaqayyoon waame. Koika waaqayyotu waame. Dhiifama si gaafachaan deema. Waluma jalaa deebisaa deemna dhiifama. Kottaa gaafa jedhu Sillaasee isa gaafisitti ta'e kana waamee jette. Maaliif maqaadhaan hin waamne? Yaa Yesuus, yaa Waaqa Yesuus, yaa Waaqa furu qulqulluu. Kottaa mee nama uumna maaliif hin jenne? Gaafa uumee gaafa guyyaa 7ffaa immoo 6ffaa immoo uumama hundumaa uumee fixee
kottaa hin boqonnaa maaf hin jenne hin boqote jedha malee hin boqote jedha malee hin boqonnaa hin jenne. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Shaaworii galtee beektaa? Galee beekayyee. Tole yeroo mana shaaworii hidhattu yaa miilla koo yaa harka koo yaa dhagna koo yaa minaaminee koo kottaa mana shaaworii hidhannaan jetta hin jettu. Dhannuma kee guutuutu dhaqee shaaworii galee dhiqatee ba'a. Kottaan rafnaan jettu dhanna keetiin qo'i na dhaggeeffadhu gaa. Na dhaggeeffadhu gaa. Sii kennaan deema. Yeroon xumuru asitti yaada qabdaadhaan deemaan iyyuu. Yeroo dhattee raftu yaa harka koo hattuun mana kana akka hin seennetti balbalarra dhaabadhuuti meeshaa qabadhuuti ulee fudhadhuuti hattuu nurraa eegi dhanna koo warra kaanii wajjin dhattee rafnaan jettu. Paartii dhuma guutuu kee kana dhattee fudhattee rafta waanta ta'eef. Dhumarratti gaaffii qabdaan jedhaan jedheera. Asimmoo deebitee gaafa dhuftee ilaaltu miilla kee kana dhanna kee kana guutuusaa fuutee deemtaa, fuutee galtaa, fuutee ciistaa, fuutee kaataa, fuutee dhattee mana shaaworii galtaa, fuutee achi as deebita. Iddoo kanarratti Waaqayyo seexana waame miti. Yesuusii waame. Yesuus immoo Abrahaam durayyuu Musee durayyuu jiraadha sagalee Waaqayyo. Musee durayyuu Abrahaam durayyuu jiraadha. Maaliin? Sagaleedhaan. Sagaleedhaan yoo jiraate hafuurri qulqulluun jiraachuu isaa beektamoo hin beektu? Taap godhaame akka nama jaalalli qabee na ilaalee hafuurri qulqulluun jiraachuu isaa beektamoo hin beektu? Nagarramaarta maaliif nagarramta beektaa? Miila koo, harka koo, gurra koo jechuuni nun akkasitti qaama tokkodha malee ganaa qaama keenya gargar kokkunne gargar baay'isuu ragaadhaan deeggaramuu qaba waan nuyi jennu falaasama yookiin immoo filosoofii mataa keenyaa osoo hin taane addoo beekta dhugaa walitti himnee dhugaa haqii hanqii walitti himnee dabarra. Burcuqqoon kuni afaan qaba, taa'umsa qaba, cinaacha qaba. Kun burcuqqoo qaama tokko jedhamee waama malee kun ganaa qaama tokko, kun ganaa qaama tokko, kun immoo qaama tokko jechuuni ciccirree fixuudha burcuqqoo kana caccabsinee fixuudha. Kana jechuun burcuqqoon kuniif Waaqayyoo fi ilmiif hafuura qulqulluun immoo walitti hin dhufu. Fakkeenya fudhate harkii fi gurrii fi funyaanii fi ijjii fi hafuurri qulqulluu Yesuusii fi abbaan immoo akkamitti walitti dhufa reeddoo? Akkatti walitti dhufuun sitti hima. Akkatti walitti dhufuun sitti hima. Seera uumamaa boqonnaa tokko kana guutummaa isaa dubbiste akkatti walitti dhufu. Waaqayyootu nama uume miti 26 kaastee abbaa ilma hafuura qulqulluu ta'anii nama uuman akka isaan walitti dhufanii kanan sitti himu jechuudha. Qo'i na ficcisiisi. Ergi uume booddee kanani dhagna kee kana fakkeenya Waaqayyoo godhadhee fudhadhee tokkoffaani namni akka fakkii Waaqayyootti uumame. Lammaffaani gaafa nu uume hafuura nutti baafate. Hafuura jiraadhaa immoo jireenya nuu laate. Inni keenya kun paartii sadii qaba. Tokkoffaani dhiiga, lubbuudha, hafuura. Hafuurri kunis kan Waaqayyooti. Lubbuun kunis kan Waaqayyooti. Dhiigni kunis kan Waaqayyooti. Eessa dhaabbannee hafuura Waaqayyoo hafuura qulqulluu nu keessa kaa'e kanaanii kan Waaqayyoo miti akkamittiin jenna? Qaama miti akkamittiin? Foon keenya kanaaf utuu foon kun kan Waaqayyoo miti ta'ee akkamittiin foon isaa waraanama? Maaliif reebama? Galatooma waa'ee hafuura qulqulluu Waaqayyo nu keessa kaa'e kana dhumarratti irraa haasofna. Inni ammaa ta'e haasoftu loojikiidha. Loojikii miti macaafa qulqulluun sitti maara. Sittani kottaa nama uumnaa jedha malee sillaaseedha nuni hin jenne yookiin immoo sadiidha nuni hin jenne yookiin lama ta'uu mala yookiin sadii ta'uu mala yookiin afur ta'uu mala yookiin 5 ta'uu mala yookiin 6 ta'uu mala. Isaan sadiidha tiriinitiidha waan jedhe macaafa qulqulluu irra hin jiru. Isaan lamadha waan jedhe hafuura qulqulluu fi ilmadha kan jedhe hin jiru. Isaan 6dha kan jedhe hin jiru. Yeroo sana ergamoonni hafuuraan socho'an qaamaan hin mul'anne Waaqayyo abbaa kan waaqeffataniif kan sagadaniif ergamoonni hafuuraa turaniiru. Jalqabayyuu Waaqayyoof sagadaa kan turan. Isaaniin jedhee Yesuusiin jedhee hafuura qulqulluudhaan jedhee wanta adda baasin jiru. Macaafni qulqulluu ifa amma ta'etti yaa Yesuus yaa hafuura qulqulluu kottaa dhannee nama uumnaa jechuu danda'u qaba ture. Kanarraan kan hafe loojikiidhaan nama yoo sillaasee jedheetu sillaasee jechuun hafuura qulqulluu eda'uu ilmaa eda'uu abbaa yoo jedhee macaafa qulqulluu irra jiraate amma sammaa dhaqee qalbii jijjiirradhee soowaaf sagada guyyaa 40 galee dhiifama sittan balleesse yaa Yesuus yaa hafuura qulqullu yaa abbaa jedhee sadan isaaniiyyuu kadhadheen waldaatti deebi'a dhugaa rabbiyan. Mikinaatu an mataa koofan jiraadha malee
an eenyuuf hin jiraadhu hordoftoota amantii islaamaaf hin jiraadhu hordoftoota amantii kiristaanaaf hin jiraadhu abdii yoo bade mataasaaf yoo tole mataasaaf kanatti nan amana addisuuf illee waan hin godhun qabu nama kan biraaf illee waan hin godhun qabu garuu waan tokko sitti ma adde perfect ijaaf ijatti harkaaf harkatti sillaasee jedhee macaafa qulqulluu irraa lafa jiru sillaaseen waaqa hafuura qulqulluu waaqa abbaaf waaqa ilmaa sadan tokkummaa waaqayyoo yoo ta'an isaanis waaqa tokko waan jedhu macaafa qulqulluu irraa baasin natti agarsiisi dhiifama guddaa garuu gaafa akkasiin jedhu. Abdoo. Kan biraa mintini na jalaan dheeressii ka loojikii odatti dabarra qabxii keenya suuta inni haasofna seexana baratee muudii sitti qabate siin dhugaa rabbii. Hin barreeffame kun seexanni baratee. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 17 kaaseen sii dubbisa dhagee 16 kaaseen sii dubbisa. Bartoonni 11 immoo Maatiyoos boqonnaa 28 16 kaaseen sii dubbisa waa'ee tokkummaa. Dhaggeeffadhu. Sillaasee jechuun hiika biraan qabu ko tokkummaa jechuudha. Macaafa kan jiru ka sillaasee kan jiru. Qoy dhaggeeffadhu. Maal jechuudha? Eenyummaa kee maqaa kee koo ilaa bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal arginaan isaaniin jedhee hin naqani. Yeroo isa arganii hin sagadaniif kaan garuu hin mamani warra akka keessanii. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftum anatutti sii dabale parastaamoliidhaa fudhadhu. Yoo itti dabalame macaafni qulqulluu maal ta'a yoo irraa irratti maal ta'a? Parastaamoliidhaa fudhadhu natutti sii dabale. Macaafni qulqulluu yoo dabalte maal ta'a? Yoo itti dhiste maaltu ta'a? Liqimsi. Hin barreeffamne liqimsu. Kaasutti baattan dhaggeeffadhu. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti sanaaf kennameera. Egaa'edha. Ilaa ishee kana qabadhu. Egaa'edha. Dhaqaa maqaa abbaaf ilmaatii kan hafuura qulqulluutiin isaan cuubuudhaanii saba hundumaa bartoota koo godhaa'edha. Iddoo kana irratti kan inni nutti himu tokkummaati. Waaqa jechaan jiru kaa. Waaqa jechaadhaan malee maqaa waaqa hafuura qulqulluu dhaggeeffadhu laa. Maqaa waaqa hafuura qulqulluu, maqaa waaqa ilmaa, maqaa abbaatiin dhaqaatii barsiisaatii duuka buutota koo godhaa jechaan jiru. Maqaa waaqa hafuura qulqulluu, maqaa waaqa ilmaa, maqaa waaqa abbaatiin dhaqaatii cuubaa duuka buutota koo godhaa. Waan bareedaa fidde. Ilaa maqaa waaqa abbaa eenyudha maqaan abbaan sun waaqa abbaa kan jedhamu eenyudhaan? Allah. Alatti gadi si haa baasu afaan oromiffaatiin nattaasa'i. Ani mucaa Oromooti. Afaan Oromootiin nattaasa'i. Rabbi. Afaan Oromootiin nattaasa'i siin jedhe. Rabbi jechuun afaan maaliiti addoo? Afaan Oromootiin akkasirraa jedhutti daayireektii isaa naa hiikii waaqa abbaa jechuun eenyudha? Waaqa abbaa jechuuni. Waaqaaf lafa uume waaqayyo miti abdii macaafa qulqulluun jallisiin daa'ima si jallisaa waaqayyo. Abshir. Isa ishee qotetti geessi mastaa akkatti namatti qabu. Waaqa abbaa jechuun waaqa isa waaqaaf lafa uume moo isa miti? Waaqa isa waaqaaf lafa uume isa qobaasaa jiraatu waaqa kamillee of biratti kan hin barbaanne. Eenyu wajjin jiraataa siif hin jenneen. Eenyu wajjin jiraata siif hin jenneen. Eenyu wajjin jiraata siif hin jenneen. Waaqa abbaa jechuun isa waaqaaf lafa uume moo isa waaqaaf lafa uume miti? Waaqayyo abbaa jechuun Isaayyaas 43 irratti akkuma dubbatu hin fudhadhu. Waaqa abbaa jechuun isa waaqaaf lafa uume moo isa waaqaaf lafa uume miti? Naawunjii isa malee. Naawunjii sin dhagawan afaan Oromoon natti dubbatu. Isuma isa waaqaaf lafa uume. Waaqa ilma jechuunoo? Hin beekan. Egaayi asittiin sitti hima. Waaqa ilma jechuun ilma waaqayyooti. Akkas jechuun Iyyesuusi. Iddoo kanatti achumaan nu deebisiniif haa ta'u Iyyesuus waaqa miti kan jettanii asirratti immoo Maatiyoos keessatti waaqa ilmaadha. Waaqa ilma jechuun Iyyesuus waaqa abbaa biraa dhufe ilma. Mata duree of danda'edhaan arfaffaa irratti mata duree pooyintii mataasaa danda'e qaban negatiivuu fi gara sana naqiin waa'ee sillaasee irraa goolamnee dabarra waan ta'eef. Waama sillaasee sittaasaa jiraam. Sillaasee waan jedhamu ammas utoo ati dubbistuu utuu ati dubbattuu utuu macaafa qulqulluu irraa dubbistuu arraba kee irraa hin dhageenye addoo barachuun barbaadan wallaalaa dhagana waa'ee sillaasee ammas sillaasee means trinity innis hafuura qulqulluu abbaa ilmadha jechuu akka ta'e natti hime macaafa qulqulluu irra. Abdii.
beektonni dhiifama. dhaggeeffadhu. Ishi Sillaaseen dookterenii moo macaafadha ishee addisu. Dhugaa kanatti. Isa sitti muufina dhaggeeffadhu. Isa sitti muufina dhaggeeffadhu. Eenyummaa kee kana mee ati gara barbaaddeetti hiikuu dandeessa? Hin danda'u. Hin dandeessa. Hin danda'u caalaa akkamitti hin danda'u mootuu jettee gaarii ture. Lakki ani gara barbaadettanii osoo hin taane waan an uumameef qofa eenyummaa koo hiikisa. Lakki. Innis immoo Allaa kabajuu fi Allaaf sagaduu Allaa gabbaruu qofadha. Obboleessa koo nun biyya Arabaa irra mini afaan Oromootiin nattaasa'i. Waa illaan beekan. Kanan beeku waan beeku. Waa'ee Sillaasee sabeetu natti waa'ee Allaa hin beektu waa'ee Sillaasee sabeetu natti mishi waatti Sillaasee maali? Ilaala dhaggeeffadhu kan wal dhaggeeffataa soofna. Ilaa dhaggeeffadhu. Sillaasee inni jedhamu macaafa qulqulluu keessa jiraa moo hin jiruudha? Natti mi jira moo hin jiru? Ho'i akkasumas itti muufimanii hafuura nana nagaan siifaa ta'u. Sitti muufan jedhaa haramu. Tokkummaa sadanii abbaaf ilmaa kana hafuura qulqulluu akka jiran yoo nutti himee Sillaasee inni jedhu sun garuu akkaataa nuu galuu danda'utti beektonni teoloojikaalii kan baratan yookaan immoo teoloojistiin kan baratan akka nuu galuu danda'utti kan dubbatanidha. Waa'ee eenyuu? Waa'ee abbaa, waa'ee ilmaa, waa'ee hafuura qulqulluu. Sillaaseedhaan akka nuu galuu danda'utti beektonni macaafichaa kan nutti himanidha. Asirraa immoo kan nutti himuu danda'u macaafa kana eenyuuf hin dabsu? Amma nama tokkotti naa galeera waanta ta'eef. Akka nama tokkotti immoo kan dubbachuu danda'u macaafni kun of danda'a ta'ee waa'ee abbaa, waa'ee ilma, waa'ee hafuura qulqulluu bareechee nutti himeera. Abbaaf ilmi tokko akka ta'an hafuura qulqulluu dabalatee jechuudha. Tokko asirratti waa tokkoon si gaafachuu barbaada. Sila dubbii tokko na harkaa gatti. Waa'ee Sillaasee xumurre mallee. Waa'ee Sillaasee xumurre mallee. Dhaggeeffadhu. Waa'ee Sillaasee na fichisiisi. Baay'een turoo dheengalee baasee. Tole baay'een turru. Baay'een turru. Kana qofa si gaafadhu. Na gaafadhu. Gaaffii si gaafadha. Na gaafadhu. Amma mee isan si gaafachuun maloo anaan na gaafata hartanaan. Kana si gaafadhu waa baay'ee jira waan ta'eef. Na gaafadhu. Waa'ee Sillaasee irratti na gaafadhu. Qoykaa maal mucaa kana maalan godhaa? Si tuqanii? No, mata duree qabannee irra kaa'addo mata duree irratti taasoo na mitiire. Mata duree nuun qabannee dhimma isa kanaa utuu hin taane dhimma waa'ee Sillaaseeti miti sii deebisi. Naan deebisne. Sii deebiseera. Walumaa gala immoo qoy gaaffiin si gaafadha carraan aadaa dhukaa. Ammaati mee? Ammaati. Fakkeenyaaf eenyummaa Waaqayyo si uume kana jireenya kee kana iidiit gootee sirreessuu dandeessaa? Hin danda'u garuu. Ooyi garuu keessan fidiin. Hin dandeessa taanaan nan danda'a, hin dandeessu taanaan hin danda'u. Jechuun waan sirreessuu qabaa, waan hin sirreessifne qabaa. Fakkeenyaaf rifeensa koo sirreessuu hin danda'a, qeensa koo sirreessuu hin danda'a. Isa siin jechaan jiru. Qaama Waaqayyo si uume kana fakkeenyaaf dhiirri tokko si caalaa kan bareedu yoo argame akka dhiira kanaatti kan bareeduu qaba gaafa jettu iidiit gootee bareedina kee sana dabalachuu hin dandeessaa? Tole mee hin danda'ume. Tolee mee miti kaa hin dandeessaan siin jedhe. Hin danda'u. Toleen sun ammas dubbii qaba. Ishi nan danda'aadha yaadi kee. Amma waa tokko nu fuulduratti gootaan. Funyaan kee kana deebisii dhaabi. Maal kun salphaadha. Namni mormayyuu walii jijjiiraa jira addisuu akkuma. Salphaadha erga ta'ee funyaan kee kana buqqisiiti achuma taa'e kan koo kana fuudhee achitti dhaabinne argisiisi. Hiikoo miraakilee deelemi ko ogummaadhaan deeggaree waa'ee tiriiniitiif waa'ee Sillaasee waa'ee funyaan buqqisuu maaltu walitti fide maaddisu. Waa'ee Sillaasee miti amma kanan si gaafachaa jiru isa akka jirutti itti deebi'uu dandeenya rakkoon qabu. Walumaa galatti iidiit gochuu dandeessaa. Addoo obsisaa kan jedhu. Yookaan nan danda'a yookaan hin danda'u bichaa naa deebisee abdi. Indee yookaan hin danda'u naa deebisi. Waa'ee Sillaasee irraa haasofnu maaliif gara amantii Islaamaa? Isan si gaafadhe dura naa deebisi isatti gad deebina achumaan. Eenyummaa kee iidiit gochuu dandeessaa? Hin danda'u. Eeshi macaafni kun yookaan sagaleen kun sagalee Waaqayyoo moo sagalee Waaqayyoo miti? Sagalee Waaqayyooti. Hundi isaa garuu sagalee Waaqayyoo. Kana beekumsa keetiin immoo deebistee itti dabaluu irraa hir'isuu hin dandeessaa?
hundi isaa garuu sagalee waaqayyoo miti isin garuu dandeessaniittu waa'ee sillaasee beektota macaafaatiin namoota teoloojii barataniin itti dabalamee jira jettee iidiit gootanii itti dabalatanii jirtu. Ammas gaaffii koo dhaga'an jirtu. Dhaga'eera. Macaafa qulqulluu kana iidiit gootee macaafa sadaffaa nuu kaa'uu dandeessaa kakuu moofaaf kakuu haaraadhaatti. Isin itti dabaltaniittu garuu ani itti dabaluu hin danda'u ittiin dabalina. Waa'ee isinii miti eeyyee yookaan lakkii. Ani maaltu naga shenne ani ittiin dabalus itti irraan hir'isus. Hin dandeessus. Waa'ee sillaasee immoo akkuma sila sitti hime as keessa macaafa qulqulluu keenya keessatti akka nuu galuu danda'utti beektonni macaafa qulqulluu sillaasee sammuu keenya isa dadhabaadhaa fi gowwummaan guute kana amansiisuudhaa fi kan nuu kaanii darbanidha. Macaafa qulqulluu keessatti garuu qaama sadan tokkummaa isa jedhamu afaan Oromoodhaan sillaasee jechuun garuu oorra mana baashaa jallisaa kashkaashaa na dhaggeeffadhuun siin jedhaara. Eshi. Addo, please, sillaaseen waa'een sillaaseen waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo afur qulqulluu jechuudha jedhee macaafarra jira moo hin jiru yookiin jira naan jedhi yookiin hin jiru jedhi, please. Addo. Yootti walii galleedhaan kan wal dhageenya. Ikkoo jira moo hin jiru? Eshi, sadan tokkummaa hafuuraatti namantaa? Hin amanu. Maaliif? Sadan tokkummaa hafuuraa jechuun maal jechuudha? Naan galle waan ta'eef itti namanu. Sadan tokkummaa hafuuraa jechuun Waaqayyoo inni waaqaaf lafa uume hafuuraan jira moo fooniin jira? Kana naa deebisime. Hafuuraan jira. Foon uffataadha moo hafuura uffataadha? Hafuura uffataas miti inni hafuurumadha. Hafuura. Eeshi, Yesuus Kiristoos dhufee ergii cubbuu koof cubbuu keetiif du'e garafame erga du'aa immoo ka'ee ol ba'ee booda na dhaggeeffadhu kaa dhugaa na dhaggeeffattu taanaan dhugumaan ba'a. Erga ol ba'ee lafarratti nama ta'ee ture. Erga ol ba'ee hoo hafuura ta'ee jira moo nama ta'ee jira? Addisu waa'ee samaaf deemnere. Waa'ee sillaasee irraa haasa'arra. Isuman sii deebisaa jira. Isuman sii deebisaa. Erga ol ba'ee gara abbaasaa dhaqee nama ta'ee jira moo hafuura ta'ee jira? Kana deebisiiti sillaaseetti as deebina. Hin beeku kana tumti naa deebisi. Isan naa galuu deensi gaafachaa jiramteen. Namni gaafa du'e sadaqash. Hin beektu argate. Gaafa duutu sadaqaa akkas taana. Maal warri bira isa biraa taaphaaf hin gootanii callumattanii yoo nana arrabsaa jirtu. Taaphaaf godhaafi maaloo. Namni si arrabsaa jiru hin jiru. Dhugaa Waaqayyo. Nam tokko namni si arrabsaa jiru. Eeshi lafa Yesuus dhaqe hin beektu taanaani lafa Yesuus dhaqe hin beektu taanaan ati gaafa duutu isa naqattee jiraataa jirtu. Amma waa'ee du'a keenya maaltu fide adduu waa'ee tiiniitii haasaa jiran. Waa'ee dhaggeeffadhu. Waa'ee magaalaa Dambidoolloo barsiisuudhaaf karaa Dambidoolloo dhaqanii. Tole mee carranaa kenni ishin anaasaa. Hin ta'u. Gaafa duutuu eessa dhattati? Kana naa deebisi. Waa'ee hafuuraa qaaman sadan hafuuraa sana haasofna sadan qaamota hafuuraa sana erga haasofneeti isa kana naa deebisi. Waaqayyoo waaqa ta'e garuu hafuuraan jira inni. Iyyasuus Kiristoos hin dhufe kan inni fakkeenyaaf gaaffii ilmaan keenya obboloonni keenya dubbatanii gooftaan Yesuus nama dhaa'edhu. Eeyyee nama dhaa'edhaan si mirkaneessee darba. Dhaggeeffadhu. Eeyyee nama. Akka ajaa'ibaatti nama. Nyaataa tureedhu. Sirriitti gixxim godhee nyaataa tureera. Bishaanuu dhugeera wanta ati bira hin geenye. Buna bichaan dhugne malee yeroo sana bunni waan jiru natti hin fakkaatu. Iyyasuus Kiristoos kan inni foon uffataa ta'ee bifa namummaa uffatee dhufee fi achumaanuu deebi'aa ta'u obboloota koo Musliimaa. Na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo isin eebbisu warra irra baartan. Kan inni dhufee fi foon kee karaa Addaam isa jalqabaa cubbuun nutti fide sana nurraa kaasuudhaa fi Addaam inni lammaffaa immoo Iyyasuus Kiristoos waaqa abbaa biraa dhufe.
foon koof gatii kanfaluuf dhufeera. Erga du'ee booddee garuu gara abbaatti ol ba'eedha macaafni qulqulluun. Shaadaa na qabsiisuuf quba kee waliin kaasiin quba kee irratti hojjetameera waan ta'eef gaddeebis. Kanatti namannu nu. Kanatti amannaa ammas wal dhagaan jiru. Gaddeebis. Akkatti namannu nu. Kanatti namannu. Kanatti namannu. Waa'ee kanatti namannu nu. Kanatti namannu gaafa isin jedhu gaafa haasofnu. Harki shanii qulqullummaadha. Dhaggeeffadhu. Akkas jechuun karaa kan biraa hiikati nutti dabarfataa jirtu. Boottaa akka kootti shaadaa qabadhaadha. Hin dhumnuusi boorisarras garuu akkatti nutti naasayin. Dambadi obboleessa koo dambadi. Anis namoonni na duukaa jiranis lafa naqaa jiru hin beeku sana namichi jedhee si godhanii yaadoko. Lakka addoon akka na dhaggeeffadhu takkaa ishee haa ta'u. Ani waa'ee Sillaaseen sii kaasaa ati garuu waa'ee namni du'u kaaftaa ati ani waa'ee Sillaaseen sii kaasaa ati Yesuus eessa jira naan jettaa ani waa'ee Sillaaseen natti min jedhaa ati waa'ee hafuuraa Sillaasee deebisuudhaafi waa'ee Sillaasee si deebisuuf eenyummaa isaa guutuu si tuqu. Sillaasee jechuun maal jechuudha? Sillaasee jechuun maal jechuudha? Sadan tokkummaa hafuuraa jechuudha. Sillaasee jechuun yookiin tiriiniitii jechuun maal jechuudha? Sadan tokkummaa waaqayyo jechuudha. Neetworkii. Sillaasee jechuun sadan tokkummaa waaqayyo jechuudha. Isaanis waaqa abbaa, waaqa ilma, waaqa hafuura. Konneeshiniin keenya hin jalqabee hafuura isaa nutti ergan fakkaata. Bakka sii galee abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Olisuu taalii gadisuu taalii addunyaan kun hundumtuu kana sadan jalatti jiraata. Neetworkii balleessaa jirtu. Waaqa hafuura qulqulluu, waaqa abbaa, waaqa ilma. Ilmi eegame. Yesuus kan inni dhufe nama ta'ee dhufe, nama ta'ee dhufe. Sadan tokkummaa waaqayyooti. Akkeduma caafni qulqulluu naa dhoogu yoo dhagaa harta ta'e. Otoo beekuu namni dubbii kootti ga'iseedha. Fuula waaqayyoo duratti fuula ergamoota waaqaa duratti ittiin faradamaa. Dogoggorii. Akka hojjetaa sirrii taate nan beeka. Akka ati tajaajilaa sirrii taate turte nan beeka. Inni dogoggoriin abdii kan si balleesse bakka oolmaa keeti waanta ta'eef dubbiin iccitii amantii si galee miti. Okay. Amma sagaleen koo jira addoo? Durumayyuu jira. Maaloo taaptaa godhaa akka maaloo taaptaa godhaa please. Taaptaa godhaa please. Sagaleen koo dhagahamaan jiru. Sagaleen sanatti dhagahamaan jiru. Okay. Isin gashina godhaa. Addoo dhagaheera. Maal konneeshiniin isaa addoo waa Sillaasee jechuun maal dhiira biyya Sillaasee jechuun addoo. Oye. Sillaasee jechuun waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluu jechuudha jette. Akkasimii? Sagaleen keenya biraan geenye. Sillaasee jechuun waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluudha jette. Akkasimii? Akkas. Ragaa naa kenna. Sillaasee jechuun waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluudha bakka inni jedhu ilaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Naa kennette sii kennuufi na dhaggeeffadhu. Sillaasee jechuun barbaadde taanaan Sillaasee jechuun sadan waaqa tokko kan ibsu qaama sadan tokkummaati. Obboleessa ko. Macaafa qulqulluudha ragaa naa kenni. Dhaggeeffadhu sittaa isaan jira miniire Maatiyos 28 sillaanni amman. Uumama boqonnaa 20 boqonnaa tokko lakkoofsa 26 sillaanni amman. Horrooba suma. Hin jedhu ragaan. Sillaasee jechuun. Dhaggeeffanne akkamittiin hubattash? Dhaggeeffadheera sirriitti. Maal ani dubbisaan ture iddoo irraanfatee. Hin jedhu akka Sillaasee jechuun. Okay. Abdiin dhaggeeffadhu.